Akkaataa iimeelii bilbila irraa badee ka paaspoortii isaa hin beekne itti deeffattan Gmail akkaawuntii akkaataa Gmail akkaawuntii paaspoortii isaa hin beekne ka bilbila irraa bade itti deeffachuu dandeessan. Akkaataa isin iimeelii dingataan bilbilaa wajjin isin jalaa bade yookaan bilbilli fudhatee bade ka paaspoortii isaa illee hin beekne haala kamiin karaa sirrii ta'een deeffachuu akka haalatti dandeessanuun isin agarsiisaa viidiyoo kana keessatti Gmail akkaawuntiin waa baay'ee of jalaa qabaa footoodha akkasumas viidiyoo adda addaa baadhatee deema bilbila keessa irratti eega iimeelii banattanii Gmail akkaawuntii sana gatuu hin qabdan yookaan immoo dagachuu hin qabdan jechuudha. Kanaafuu paaspoortii isaa hin beektan yoo ta'e iimeelii sana maal akka ta'eef akkasuma haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan paaspoortii isaa akka hin beekne akkasuma waan ittiin baname hin beekne yeroo isin haala kamiin karaa sirrii ta'een haala kamiin akka argachuu dandeessanuuf iimeelii sana laaltanii deeffachuu dandeessanuuf viidiyoo kana keessatti guutuu viidiyoo keessatti isin agarsiisaa viidiyoo hanga dhumaa daawwattan Gmail akkaawuntii isin jalaa bade hunda isaa deeffachuu dandeessu gara fuula duraattis iimeeliin yoo isin jalaa bade nam takka osoo hin gaafatin deeffachuu dandeessu jechuudha. Gmail akkaawuntii osoo nam takka hin gaafatin yookaan hin kadhatin Gmail akkaawuntii bilbila irraa bade yookaan bilbilatti jiruu barbaadan karaa sirrii ta'een deeffachuu dandeessu isin jala kana isin agarsiisa viidiyoo irraa keessatti jechuudha. Iimeelii yookaan Google akkaawuntii karaa sirriitiin haala itti deeffattan isin agarsiisa. Namoonni haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayibii gochuudhaan akkasuma barnoota dabalataa barbaadan chaanaalii yuutuubii gootu jala galuudhaan jala argattu akkasuma waan isin hin galle karaa sooshaal miidiyaa waan bilbilaa wal qabate hunda feesbuukii tiktookii irraa wantoota isin hin galle yoo jiraate komantii itti gaafadhaa isin jedha gaaffii yoo qabaattan viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf sheer godhaa godinyaa keessanii akkasuma namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun laayikii tuquun eegalaa viidiyoo dhaggeeffattanu bilbila keessa irraa gaasiitiin gara geessentanii iimeelii kana deeffachuudhaaf akkaawuntiin baakaap bakka jiru ni tuqxu jechuudha. Sana booda manaaji akkaawunti bakka itti ni tuqxu ola xaa'uudhaan adda akkaawunti kayyette ni jirti macarashaa irra jechuudha. Adda akkaawunti eega tuqxanii googilii filattu asirratti googil bakka jiru ni tuqxu jechuudha. Asirratti doggoruun qabdanu googilii eega tuqxanii paatannii isin gaafata paatannii bilbila keessanii yookaan ashaaraa jechuudha. Kana lamman eegatti naqxanii kaatanii gara fuula duraatiin dabarsaa googilii paatannii yookaan ashaaraatti naqxanii asirratti sanduuqa walaarratti iimeelii bade sana baruu qabdu yookaan beekuu qabdu. Iimeelii isaa ni barreessu sanduuqa keessatti jechuudha. Sanduuqa walaa keessatti iimeelii or pooyin nambar bakka jirutti iimeelii bilbila irraa isin jalaa bade sana ka duraanii sana ni barreessitu jechuudha. Iimeelii sana eega barreessitanii neekist kayyatti tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Next jechuudhaan yoo iimeeliin sunis akkasuma liikiin taanes sana booda isin agarsiisa. Hamma asirratti paaspoortii iimeelii kanaa hin beektan waan ta'eef maalitti naqxu asirratti paaspoortii isin gaafataa jira jechuudha. Paaspoortii isin gaafataa jira. Asirratti paaspoortii waan hin beekneef ganjallaa kana tiraay azar kayetti ni jirti. Ganjallaa kana tiraay azar wayi kayetti harka bitaatti jechuudha. Paaspoortii gatii hin beekne tiraay azar wayi bakkeetti kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha. Paaspoortii iimeelii kana waan hin beekneef tiraay azar eega tuqxanii asirratti ammallee paaspoortii isin gaafata ammas tiraay azar kayettu kana ni tuqxu jechuudha. Paaspoortii isin gaafata ammallee yoo gara olii tuqxan ganjallaa isaanii tuqxu ammallee ganjallaa eega tuqxanii wantoota lama isinii baasa waan isin keessaa ittiin qollofattan iimeelii sana waan isin duraan ittiin banattan lakkoofsa bilbilaa iimeelii sana jala jiruu fi yommuu waa biraa akkasuma jalaa qabaattan waa biraa isin gaafata kana lammanuu hin qabdan yoo ta'e ganjallaa kana ammallee tiraay azar kayitti tuqxu jechuudha. Yoo qabaattan immoo irra gad tuqxu yoo bilbila qabaattanii yookaan awutoreektar appiidhaan qollofattanii raattan. Yoo awutoreektar yookaan immoo bilbila iimeelii sana jala jiru isin irra jiraate irra gad tuqxu. Yoo hin qabaanne immoo tiraay azar eega tuqxanii ammas mircaa lama isinii fida. Awutoreektar appii yoo bilbila keessaa qabaattan Gmail rikoovarii kan biraa yoo jalaa qabaattan jechuudha. Iimeelii rikoovarii yookaan lakkoofsa bilbilaa Gmail isin jalaa bade sanaan banamee jiru. Yookaan immoo yeroo Gmail isaa fayyadamtan keessatti iimeelii biraa yoo rikoovar gootanii jala kaawwattee raattan sanarra gad tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Maaliif iimeelii kana keessan ta'uu baruuf koodii irratti isin erguudhaaf iimeelii biraa isin gaafata. Gmail sana yoo jalaa qabaattan Gmail irra deemuudhaan appii iimeelii irraa koodii fiddanii itti naqxu eenyummaa keessan ibsuudhaaf yookaan isin ta'uudhaaf koodii iimeelii rikoovarii sana irratti isin ergaa jechuudha. Gmail rikoovarii jechuun akkaataa jala kaatan kanaan dura yeroo hedduu barseen ture. Hamma eegatti naqxanii kontinuu gootu paaspoortii deebis jedhaa jira. Akkasuma eegaa koodii itti naqxanii kontinuu jechuudhaan agir hamma dhumatee jira jechuudha. Eegaa verifikashin koodii itti naqxanii dhumatee jira jechuudha. Gmailii haaraa bilbilatti deeftanii jirtu agir kayyattu qaatuquudhaan bilbila keessa irraa dudduuba deebitanii argachuu dandeessu. Kana ispiik itti dabarfattu yookaan haala kana isin gaafate hamma bilbila keessa irraa baatanii barbaaddan iimeelii sana argachuu dandeessu. Deebitanii siitingii seentanii siitingii bilbilarra eega seentanii deebitanii manaaji akkaawunti bakka tuquudhaan akkaawunti baakaap bakka tuquudhaan iimeelii sana argachuu yookaan immoo arguu dandeessu jechuudha. Akka iimeelii sana ka hamma deeffattanii kaatan haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma barnoota dabalataa argachuudhaaf chaanaalii yuutuubii kootti jala yoo galtan barnoota hedduu jala argattu waa'ee bilbilaa wal qabate waa'ee tiktookii waa'ee feesbuukii chaanaalii yuutuubii kootti argachuudhaaf yuutuubii irra yoo seentanii usin ofishaal jettanii barsitan isinii ba'a. Haala kana irra tuquudhaan namoonni sabiskiraayibii hin godhin sabiskiraayibii gochuudhaan maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Akkasuma viidiyoolee barnootaa hedduu jala jira bakka viidiyoo jala kana kaachuudhaan viidiyoo hedduu jala barattu.
subscribe godhaatii viidiyoon post godhu akka nama hundarra sun bira ga'utti subscribe yeroo gootan all ka jettu gubbaa kaa'uudhaan akkasuma viidiyoo jala garaatii irraa baradhaa yookaan viidiyoo ilaalaatti fayyadamaa isiniin jedha nagaan